Attam jirtu fayyaa keessanii ijoollee Oromoo, dargaggoo Oromoo, shamarree, qeerroo attam jirtu fayyaa keessanii nagaadhaa. Har'aa yeroo xinnoo tureetan achi as ba'e waanuma tokko tokko haasa'uudhaaf jedheetanii haasaa kootuun hin jalqabin dura dhugaadhumatti wanti nama gaddisiisu baay'eetu dhalataa jira. Waa'ee koronaa kanaanis maatii manatti dhiyoo keessaayyuu namni dadhabee jira, lubbuu amaaruun jedha. Warri kanaan karaa garaagaraa dhuguma affektidii taatanii jajjabina isaa isiniif kennuun jedha. Waa'ee koronaa kana odeessuu hin dhufne vaayirasii amma deemaa jiru kana jirra eebbisee nagaadha. Baga nagaan dhufte. Haa ta'u malee waan Oromoon itti jiru kana girri kana keessa immoo hamma ta'e haa ta'uuti ilmaan Oromoo maalitti jiru, Oromoon maalitti jira, maal keessa jirra isa jedhu kana irraanfatamuun irra hin jiru. Waa'ee koronaa kana ani ekspertiis miti waan manatti manee harka dhiqataan jira, maaloo gochaan jira, waan akka sanitaayizeriitiin xaxaraqataan jira. Garuu waaqumti nu waa'ee goonee bira dabarra. Kanaafi eegumsa Waaqayyoon hawwa saba keenya hundumaatiif. Waaqayyoon waa'ee guun jedha. Waan kan biraa homaa ekspertiis waan hin taaneef calluma itti seenee kanatti jedhee irratti haasa'uu hin barbaadu. Ani muuxannoon koosii haasaan koosii karuma poolitikaati. Haala sabi keenya keessa jiru kana utuma fiinnu utuma yaaddoon kun nu keessa jiru immoo inni irraa hafes hafu waa'ee saba keenyaa kanas immoo haasa'uun nurra jira. Sabi keenya maalirra jira? Diinni attamitti jira? Nuyi attamitti jira? Yeroo hundumaa anaalisisii yeroo geggeessinu diina fudhannee diina xiinxalleetu nummoo maalitti jirra attamitti jirra isa jedhu wal bukkee qabnee ilaalaa deemuu nu barbaachisa. Maaliifi diina baay'ee qaba Oromoon. Kanaafi yeroo girri kana keessa wanti dagatamuun irra hin jirre haala diinaa istaatasii diinaa asseesii gochaa istaatasii diinaa eessa jira diinni kun isa xiinxalaa isa ilaallataa aggaammii isaa deemsa isaa ilaallataa deemuun barbaachisaadha. Addunyaa kanarraa dhumnamni gar tokkotti baana hundumti keenya. Kanaafi kana beekaa deemuun nurra jira. Har'a biyya sanaa keessa uummata jiran keessatti Oromoon eessa jira? Diinni isaa eenyu? Yeroodhaa yerootti shiftii godhu, iddoo shiftii godhu malee diinni dhaabataadhumatu jira. Ilmaan Habashaati. Anaafi ilmaan Habashaadhaa diina Oromootiin jedha. Kana keessatti immoo diina oliitu jira. Diina olii kan har'a ofirratti ilaaluun sirra jiru, kan har'a ofirraa eeggachuun sirra jiru, kan har'a yoo aggaamiin dhufe itti aggaamuun sirra jiru diina jalqabaa eenyu, diinni ittaanoo eenyu, diinni sadaffaa eenyu, arfaffaan eenyu jettee akkasittiin piraayooritaayizi gootee lafa kaa'uun barbaachisaadha. Tokkoffaa xiinxala keenyaaf nu ta'a. Lammata of eeggannoo nu barbaachisu goona. Isa booddee immoo maal gochuun nurra jira isa jedhutti deebinaa jechuudha. Ani karaa koo karaa Daani'eel Dafaa ana jechuu kooti kun. Kuni opinioniin kooti entirely nama kan biraa bakka hin bu'u. Opinioniin koo diinni ankoo Oromoodhaaf diina jedhee kan yaadu jalqabarraa yeroo hundumaa kan hin kaa'u Isaayyaas Afwerqiiti. Isaayyaas Afwerqii number 1 diina Oromooti. Kan har'a Habashaa Eertiraa keessatti organizii godhee Izeemaa qopheessee nafxanyoota qopheessee Abiyyiin rikruutii godhee warra alaa kana wajjin qopheessee biyya sanatti fidee istiraatejii isaa hawwii isaa fedhii isaa kana ilaaluu nu barbaachisa. Namichi kuni veehikilii diinaati, veehikilii nafxanyaati, veehikilii koloniyaalistotaati, veehikilii warra nu bal'eessuudhaaf deemaa jiruuti. Kana veehikilii kana jalaa cabsuu danda'u nurra jira. Jara kana ofirraa aggachuudhaaf maayinni hawwiinsa beekamaadha. Akkuma yeroo chaartiraa sanaa koffii ekspoorterii ta'uu barbaada. Buna keenya fuudhee gurgurachuu barbaada. Lafa Oromoo saamuu barbaada. Oromoo diiguu barbaada. Kanaan hawwiinsaa inni guddaan. Maayinni mootummaan barbaadu biyya sanatti hawwiinsaa maayinni mootummaa attamii barbaada biyya sanaaf inni jedhamu unitary government. Itoophiyaa lu'aalaawwinnat isa jedhan kana barbaada Isaayyaas Afwerqii. Kanaas si'a baay'ee keessa deebisee dubbateera. Itoophiyaan waan barbaade ta'u mootummaa tokko jala galuutarra jira inni jedhu kana
Isaayyaas Afawarqii hawwiinsaa kana istiraateejiinsaa Itoophiyaa lu'aalaawwinnati ijaaru. Itoophiyaa lu'aalaawwinnati jechuun uummanni hundumtuu cafaqame poolitii Itoophiyaa sana jala umbrella Itoophiyaa sana jala jiraachuutu irra jira. Afaan tokko, aadaa tokko, alaabaa tokko isa jedhu. Yeroo kanatuun advanteejii argadha jedhee yaada Isaayyaas Afawarqii. Kana jechuudha. Lammata diinni intaanu kan jedhu Amaara. Amaara keessaa ilmaan Habashaati. Amaarri kuni bakka laman kaa'e. Tokko original Amaara jedhe warra Gondoree, warra Gubbaa, warra Gojaamee Gondoree keessa jiru hamma tokko Shawaa keessaa kaa'etaniini originaliin kuni har'a maalitti jiru? Isaan already central government defy godhaniiru. Central government in barbaadodhanii lola kaasanii federaalii ofirraa hiriyaa jiru. Gondor magaalaa qabachuudhaaf waan tokko iyyuu isaan hin qabne. Isaan kun maal barbaadu? Itoophiyaa tokkoome garuu dhiigaan Habashaa Amaara jala galuutu irra jira kan jedhu abdiin isaanii kana. Keessumatti achi keessatti dorgommii qabdi Amaarri. Amaara Shawaa jetti, Gojaamee jetti, Gondoree jetti, isa booddeen isinii fida. Haa ta'u malee Gondoree fi Gojaamaarra waan isaan irratti walii galanii nafxanyaa isa Amaara Shawaa kana, Manzee kana, Marraabeetee kana, Yifaatee kana, warra Qucaacambaa kana ijoollee Minilik kana hin barbaadan. Isaaniin hin barbaadan. Warra nutu kolonaaizii godhe, nutu upper hand ergata, laayeen sheeriin kan keenya warra jedhu kana hin barbaadan. Ofii itti darbuu barbaadu. Inni kuni gidduu isaanii jira. Garuu guess what? Isaanii common goal isaanii tokko. Common goal isaanii maanni Itoophiyaa lu'aalaawwinnati eessisuudha. Unitary government barbaadu. Waan barbaade ta'e unitary government jalaa bahuu barbaadan. Kuni commonidha. Amma ga Amaara kana iddoo lamatti classify godhe. Tokkoffaa nafxanyaan jedhe. Original Amaaraadhaa fi nafxanyaadha. Egaa nafxanyaa kana isinitti agarsiisuu barbaadarra. Nafxanyaan kuni maayinni istiraatejii nafxanyaa. Istiraatejii nafxanyaa Oromoo akka durii akka jabana Minilikitti deebisanii cafaqanii of jalatti gashanii exploit godhanii lafa isaa irraa fudhatanii mirga isaa irraa fudhatanii eenyummaa isaa balleessanii alaabaa tokko afaan tokko biyya tokko isa jedhu jala gashanii ofii isaaniitii cafaqanii bushuu barbaadu. Kana istiraatejii kana hawwiin isaanii mootummaa isaan barbaadanii akkuma warra Amaaraa akkuma warra Eertiraa kana unitary governmentidha. Federal waan jedhamu arguuyyuun barbaadan. Isa kana si'a baay'ee himaniiru. Warra amma taayitaa irratti dhufanis himaniiru. Abiyyi faa himaniiru. Hundumti isaaniin dubbatu kun haaraas miti nuufi haaraa miti jechuudha. Garuu waan interestingiitu gadi ba'aa jira. Ijoolleen nafxanyaa kuni achitti dhiibne allaayansii barbaadu. Eenyusa keessaa Oromoo keessaa barbaadu. Akkuma jabana Minilik sana. Akkuma jabana Minilik sana gobanaa abbaa daacee qabatee ka'etu Oromoo kana fuudhanii gobanaa Oromoo gobanaa niyoo gobanaa uumaniiru. Har'a maal godhu? Gobanaan biyya jaaruuf ka'ee gobanaan kana ka'ee narratiivii hin jirre tokko gadi fuudhanii Oromootti joonjessuutti ka'aniiru. Inumayyuu gadi ba'anii abbaan keenya gobanaanii maaloodha jedhanii barsiisuu jalqabaniiru. Ilaalaa. Nama harka mursiisee, harma mursiisee, Oromoo jilbeenfachiisee, Habashaa jala gashee, garba godhee waggaa 150 Oromoon akka inni Habashaa jalatti garboomu kan godhe gobanaa abbaa daaceeti. Har'a gobanaa abbaa daacee nama faarfatu Oromoo dhumatu gadi ba'e. Ilmaan Oromoo gudii. Ilmaan Oromoo ta'ee gadi ba'eetu gobanaa abbaa daacee nama faarfatutu ashaboodhaan ija haqatee gadi ba'e. Waan akkasiitu sitti dhufaa jira gudii. Warra kana qabuuf jira. Kan biraa alliance isaan uumanii tokko ijoollee gobanaa kana. Gobanaa abbaa daaceeti. Lammatammoo ayyaan laallattuudha. Ayyaan laallattuun kuni Oromoon unitary jala haa bulu, federaalii jala haa bulu, jinnii jala haa bulu, Jibuutii jala haa bulu, dantaa isaanii miti. Isaan kan isaan barbaadan garaacha isaanii duwwaadha kan isaan barbaadan. Isaan garaachi koo yoomnaa guuta maalan godha akkamittiin hin jiraadha eenyu jarri kun jara kana har'a hin agartu eessatti agartu naannaa beeta mangistiitti agartu achi talkas akkasu
inni kaan tsalotiin godha jedha, inni kaan abjuudhaan hin argin jedha, inni kaan abjuudhaan kana naa ta'edha, inni kaan waaqayyootu natti dubbate silkiidhaan jedha, inni kaan waaqayyootu nuu fide jedha, inni kaan lakki abbaan koo kana poolotikaayyu hin barbaanne dur yeroo lolaa ture tokkummaa Oromoo biyya Itoophiyaa barbaade jedha. Warri akkasii warra soolii isaanii keessaa bahe eenyummaa isaanii gatan warra likiskisoota naanna'aa beeta mangistiitti naanna'anii firfaarii beeta mangistii kana uummata Oromoo gurguranii firfaarii beeta mangistii funaanantu jira. Beeta mangistii sana naanna'aa sanaati firfaarii moota mangistii kana kan funaananii inni kaan lafa Oromoo gurgurataa, inni kaan eenyummaa isaa gurguraa, inni kaan obboleessa isaa dhaqee dallaalee gurgurataa, inni kaan sana godhaa, inni kaan kana godhaa. Kanatti jiru amma isaan biizii maaliifi moraaliin qabanii integrity whatsoever integrity qabanii nama isaan dura du'e nama isaan dura kufee fi dantaa tokko hin qabanii nama koozii kanaaf du'e maatii isaanii keessaa dhumee fi dantaa tokko hin qabanii garaacha isaanii duwwaadhaa fi mana isaanii horii isaanii hammam akka isaan ittiin jiraatan Waaqayyo beeku. Warra likiskisoota akkasii amma gaa jara kana eessattiin kataraagoraaizii godhe nafxanyaadhuma jalan kaa'e. Maali? Veehikilii nafxanyaati. Mashiinii nafxanyaati. Nafxanyaadhaaf hojjetu jarri kun. Isaan kuni akkuma inumayyuu Amaara isa jedhamu oriijinaal Amaaraadhaa olitti diina Oromooti. Egaa amma maalan jedhee nafxanyaa goobanootaa fi ayyaan laallattuun jedhe. Warri kun egaa warra Minilikiin faarsu warra yuuniteerii gavarmentii barbaadudha. Warri kun diina Oromooti. Kan biraanii gadi hin bu'e mammoo amma mootummaa Tigreettan dhufe. Tigreen har'aa kan isheen barbaaddu federaal arrangementii barbaaddi. Federaalistiidha maqaadhaaf. Haa ta'u malee federaal arrangementii Tigreen barbaaddu isa Tigreen itti laayen sheerii argattu. Isa Tigreen itti olaantu. Federaal arrangementiin barbaaddi. Garuu teessoo isa olii barbaaddi federeeshinii keessatti. Inni irraa caccabaa shirinkii gochaa dhufteetti amma Tigreen. Haa ta'u malee hamma gaafa nuyi laaffannee dadhabnee jenne hin kaati. The thing is isheen kan isheen barbaaddu unitary waan jedhame hin barbaaddu. Territory isheen waan barbaadduuf Amaara waan hin jaallanneef territory mataa isheetii, afaan mataa isheetii, aadaa mataa isheetii, biyya mataa isheetii waan barbaadduufi Tigreen ammatti deenjarii guddaa miti saba keenyaaf. Deenjarii inni guddaan nafxanyaa isa naanna'aa sanatti marsee ideologii isaanii kan geggeessu daftaraadha. Daftara Daani'el Kibrat kan jedhan isaatu geggeessaafi jedha. Amma gaa isa jala naphanii warra nafxanyoota goobanootaa fi gantuu ayyaan laallattu kan. Egaa jarri kun yeroo yuunitarii barbaadanii Tigreen hamma tokko yuunitarii jala jira jechuudha. Maannoo federeeshinii barbaada beekuun nurra waan Tigreen taate. Amma Oromoottan isinii dhufa. Oromoon egaa diina keessaa baane amma territorii firaa keessaa jennu malee maqaadhaafi Oromoo ta'ee Oromoon kuni iddoo lamatti rameera. Jaallattanis jibbitanis. Oromoonni tokko Itoophiyaanistiidha. Baay'eedha. Oromoonni tokko immoo waboodhaa wajjin isa deemudha. Mee Oromoo Itoophiyaanistiin kun eessa jira jennee ilaallu bee. Oromoo Itoophiyaanistiin kuni baay'een isaanii dhaabinni alaa galan kun Itoophiyaanistoota. Maaliifi seeraaf heera Itoophiyaa fudhannee Itoophiyaa keessattitu jiraanna isa jedhudha. Mee falasiisaan isinitti agarsiisuu barbaadarra. Hammam soba, hammam filoosofiin kun dadhabaa, hammam uselessii homaa wayitti akka hin galleen isinitti agarsiisuu barbaada. Mee ilaala Itoophiyaa warra Itoophiyaanistoota kanaa wajjin dhaqaatii haasaa ijoollee. Maal inni isin ajendaan keessanii? Maal nuu laattu? Oromoodhaaf maal qabdu? Maal qabdu Oromoodhaaf jettanii yoo gaafattanii? Itoophiyaa demokraatawee tokko. Addisitu Itoophiyaa faasiin jedha. Itoophiyaa demokraatawee tokko barbaanna. Demokraasii barbaanna. Demokraasii yeroo afaan isaanii keessaa baasanii
afaan isaanii isheen jalqaba demokraasiidha. Demokraasii inni jedhamu nama hundumaaf bareedaa fakkaata. Damma fakkaata. Hin kuftaaf demokraasii barbaada jetta. Maaliifi onnee keessa fudhachuu barbaadu. Demokraasiin jechuun maal jechuudha Oromoodhaaf? Itoophiyaa haaraa ijaarra jedhanii dubbachuun maal jechuudha Oromoodhaaf? Kana laa ijoolleen isheen nuyi gaafachuun nurra jiru. Itoophiyaa haaraan ijaara jechuuni nama kaan biraa wajjin kontraata galtaa jechuudha. Qudoo kan biraa wajjin kontraata galtaa jechuudha. Amaaratu jira, Tigireetu jira, Walaayitaa jira, Sidaamaa jira, Hadiyyaa jira, Kambaataa jira, Kulloo jira, Maaloo jira. Kana diskaawuntii gochuu hin dandeessu. Paakeeji diiliidha. Itoophiyaa demokraatessa yeroo jettu paakeeji diilii waa'ee paakeejii dhaasaa jirta. Paakeejii kana keessa kan jiru Amaara mee Amaaraa fudhannu. Maaliifi Amaara maaliif fudhadha? Amaarri tokkoffaa har'a paaworii kan qabate isaanii, lammata birookiraasiin biyya sana keessa jiru kan Amaaraati. Har'a kana kan nu miidhuu danda'u Amaara. Amaara keessaamu nafxanyoota. Ilmaan nafxanyaa har'a mooraa Minilik ishee galtee achitti walitti qabamte kana. Amaara jechuun nafxanyaa jechuun. Egaa nafxanyoota kana waa'ee nafxanyoota kanaan isinitti hima. Yeroo dhattee ila warri politikaa kana Itoophiyaanistoonni kuni negoosheetiin sii godhaa jedhumni weel negoosheetiin haa godhi jettaan yeroo dhaqanii haasa'anii demokraasii kan jedhamu amma isinitti paakeej diiliidha. Demokraasii kan jedhamu subjekti guddaadha. Demokraasii kana yeroo isinitti himani maal jechuudha beektu? Yeroo xarabbeessaa negoosheeshinii irra waa'ee demokraasii haasa'uuf dhuftu gama sana keessa kan taa'u nafxanyaadha. Amaara, manzeedha, ijoollee qucaacaan baati, marraabeeteedha, moorateedha kan achi jiru. Eenyu fa'i isaan? Daawit Waldagoorgis fa'i, Kaasaa Kabbadee fa'i. Ishee warra Abiifaa kana dhiisaa forget them. Warra quncoo isaanii isinitti hima. Daaneel Kibrati, Shimallis Maazangiyaati, Faasikaa Sidallil, Shawaandaay Ballatee kan gama sana keessa taa'ee jiru isaaniin argaan jirtan isin ilmaan Oromoo. In agartan isaan duuba ta'anii hojjetaa jiru. Isaantu achi taa'ee har'a Minilikiin deebifna kan jedhan isaanii, Itoophiyaa Liwaalaawwinnet kan jechiisan isaanii, kan biyya sana geggeessaa jiran isaan ilmaan Oromoo isiniif agalu. Gama sana keessa yeroo teessee dhattee demokraasii ajendaa haasofnu itti demokraasii maalii siin jedha. Biyyi kuni nusi hiree mataa keenyaa murteeffannaa, nuyi mataa keenyaa murteeffannee biyya tokko federeeshiniidhaan wal qixxummaadhaan jiraanne yeroo sitti kolfu. Ati isaan biratti tafkii beektaa nama miti. Sitti kolfu. Kana osoo propozaaliin kun hin hojjetaaf hin hojjetuusaa saba keetii wajjin osoo naasa'initu demokraasii jettee deemta. Demokraasii jechuun negotiation jechuudha. Negotiating gootee paaworii walii hirtaa jechuudha. Mass participation jechuudha. Uummatatu mirga isaatu keessatti eegama jechuudha. Mirga sagalee uummataatu dhaga'ama jechuudha. Mirga uummataatu eegama jechuudha. Ijoolleen nafxanyaa ilmaanni Minilikii dhugumatu mirga uummataa si eegu, mirga uummata Oromoo eegu, lafa kee irratti mirga akkati qabdu hin amanu. Afaan kee irratti mirga akkati qabdu hin amanu. Aadaa kee irratti mirga akkati qabdu hin amanu. Zero hin amanan. Sirkaayyuun fuudha akka sareetti akka namaattu sin laalan. Maaliifi already taayitaa qabataniiru isaan. Already mana qabu. Already nama isaanii hojjetu qabu. Already security qabat, coercive power isa jedhaman. Security qabataniiru, defense qabataniiru, foreign ministry qabataniiru. Biyya sana keessa kan jiru hundumsaa harka isaanii jala jira ilmaan Oromoo. Please isiniif agalu kun. Kanaafi isaan namatti sin lakkaan yerooti isaan fuuldura teessee ilaaltu. Ofumaa iyyita, ofumaa haasofta. Itoophiyaanis inni jedhamu gaaguni kan isaan sitti manii feekii waan ta'e, waan hurrii keessa jiru deebi'anii dhufanii sitti mani. Mee dhaqaati gaafadhaa ijoollee. Ajendaa qabdu yoo demokraasii jettanii habashaa bira dhattanii
habashaan dimokiraasii kee hallayyaatti galii unitary government Itoophiyaa lu'alaawwinnati fudhadhu siin jette ajendaan kee bii pilaaniin kee maa inni jedhaa dhaqaa gaafadha. Achi keessa zero namni bii pilaan bii qabu hin jiru. Organizationii galee hundumaa keessa. Okay, plan B in qabnu jechuuni maal jechuudha? Definition isa submission jechuudha. Jaalattanis jibbitanis baay'een keessan kan dal'antan jirtu addana keessa. Garuu haqa kun haqa deemaa jiru submission jechuudha. Submission biyya sana keessa nan jiraadha jennaani liwalaawwinnati Itoophiyaa kan daawwit walda gorgis faa kanaa fi kan daftaraa sana fudhadheen jiraadha jechuudha. Definition kan biraan qabu. Mee hin qabu jettanii kot ani see baay'een invite sin godha. Nama baay'ee achi as ba'ee namni naa wajjin dibeetii godhu hin jiru. Takka nama tokko nagarre. Nama telefoona dawwalee dibeetii goona mee naan jedhu hin jiru. Maaliifi reasoningii kootu bishaan baasa. Reasoningii kootu dhugaadha haqa. Kanaaf hindu ammalee achi as ba'anii naasaan warri Itoophiyaanistiin hin baqatu. Amma gaa submissionidha wanti jiru. Submissionin kun maan eessatti si geessa? Unitary governmentiitti si geessa. Itoophiyaa lu'alaawwinnatiitti si geessa. Hammuma Tigree sanallee federation irratti insisti gochuu dadhabu booddee keessa dhuma keessa. Maaliif homtuun jiru kaa? Egaa ilmaan Oromoo maalan isinitti himuu barbaadaarra? Optionii plan B Oromoon qabu Itoophiyaa kan warra Itoophiyaanistoorraa gargar ba'ee qabu waraana meeshaa hidhachuu duwwaadha. Ammatti waboodha. Waboon biyya keenya walaboomsinaa jedhanii amma kaleessa reediyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irratti jaalsanyiin dubbateera. Biyya keenya hammanni walaboomutti deemna. Isa namaa wajjin jiraachuu isa federeeshinii kan murteessu nuutuun ta'ini saba keenya murteessaa jedheera. This is clear cut roadmap. Roadmap jechuun egaa akkaana jechuudha. Isa waxa achi daballaqaa asii achi faaloo isa laaqamaa miti. Clear cut vision jechuun biyya keenya keessa ilmaan habashaa darsa ishee guurtee baati ofirraa rukunnaa kana booddee uummata keenyatu taa'ee murteeffataa jechuudha. Period. Haasaan kan biraan barbaachisu bara. Asiifachiin barbaachisu. Egaa Oromoon hammi tokko waboo wajjin jira. Keessumatti young generation waaqayyoo na galatu. Young generation. Waboo wajjin jira. Maaliif young militancy barbaada, maaloo barbaada, fundamental change barbaada. Inherent character in youngidha. One change waan barbaaduu fi at least gara wabootti liinii godha jechuukooti. So kanaafi ilmaan Oromoo abdii guddaatu jira. Maaliif kan nu gargaaru eenyu beektu? Ilmaan nafxanyaa tiifi wabootu nu gargaara bilisummaadhaan kan nu ga'u jira kana. Maaliif jira warri misunderstanding goota wanta kana fuutanii Daani'eel ilmaan nafxanyaa yaa ilmaan nafxanyaa funyaan kee keessa si dhiituudhaan negotiation table irraa si ari'uudhaan sitti tufuudhaan bi'aa mirga keessi dhowwachuudhaanitu yoo nama taate yoo dhiira taate dhaqiitii qawwee kaasii yoo dhiira taate kottuu na lolisiin jette si onneessiti onneesii laatti. Waboon immoo achi dhaabate anoo jalqabee maal barbaadda kottu siin jedha. Jira humna kana lamaan kan Oromoo bilisummaatti geessaa jiru. Maaliif hoppiin hin jiru kan ilmaan naftanyaa bira? Har'a ilmaan naftanyaa bureaucracy qabatteetti, defense qabatteetti, foreign minister qabatteetti, security qabatteetti. Ila sirbaa jirti ashkaroota immoo qabdi beeta mangistii naannaa sana likiskisoota warra firfaarii funaantu. Kanaafi kan bilisa baasu uummata Oromoo warra kana lamaan. Kanaaf uummanni Oromoo waboo jabeeffatee, waboo qixeeffatee, waboo gargaaree, waboo wajjin du'ee yoo hojjete dhugaadhumatti bira ga'a jedhee yaada. Humnatti dabalaa, yaadatti dabalaa, qaraafi dargaggoodha isaanis qaraafi gargaaraa maallaqaan qorichaan maaloodhaan gargaaraa waboo kana gara fuulduraatti deemsisuun hin danda'amaan jedha. Kan biraani
me general view nafxanya amma nafxanya ida Daniel jettumni ani calluma dhaati me waa isaan haasa'an duukaa bu'a suutadha duukaa bu'a amma dheengadda Daniel Kibrat kanatu taa'ee haasaa godha me haasaa san dhaqaatii ila yeroo si hamma fedhe isinitti hafitu dhaqaatii me deebi'aatii dhaggeeffadhaa waan Daniel Kibrat jedhu Daniel Kibrat kan inni jedhu isa xonqaayin tokko durii jabana durii daftaraan tokko abbaayenyu kan jedhani Oromoni galana keessaatu ba'ee akka qurxummii galana keessaa yaa'ee jiru exactly waan akkasii dubbataa jira Daniel Kibrat existence Oromoo dinaay gochaa jira maal jechaa jira falaashaadhaa jira Oromooni fallasee dhufe lafanni dhufe iyyuu hin beennu biyyi kun kan gaafaat ture kan maaloo ture maqaanni guuree dhiisun wallaale Harargee nama kan biraadhaa kenne Wallaggaan nama kan biraadhaa kenne Shawaa nama kan biraadhaa Arsii nama kan biraadhaa Baalee nama kan biraadhaa kennee fixee biyya kana kan keenya ture jechaa jira narratiivii gurra keenyaan osoo nu hin dhagahin guddanne narratiivii sana fudhatee dhufe Daniel Kibrat tokko kan lammata Oromoon akka nama እነዚህ ኦሮሞዎች ብተው ይሻላል jedha biqirbaachoo ይሻላል jedha hammam akka isaan quufan hammam onneen isaanii akka buube akka humna argatan akka irree isaanii flexi gochaa jiran ummati Oromoo galuufii qaba ummati Oromoo kan ilaalu qaba kanaaf hin jedha yoo onnee qabaanne yoo hiciqii qabaanne yoo hadhooftuu qabaanne kana caalaa waan nu barbaachisu hin jiru yoo nama taateef kanuma sigaa jorgoo seenuudha kottutti naa dabali abbaa tarrafaa jedhe daanyaa bira ga'e lakkee baarzaafii duubatti kabale lakkee yoo dhiira taate ishee masilaa sigaa jorgoo seenuu amma gaa yoo dhuguma nama taane kun nu ga'a kana caalaa homaa waan nu godhan hin qaban jirri kun kanaafi mee narratiivii isaanii kana dhaqaatii ilaalaa har'a maalaasaa jira nafxanyaan har'a maalaasaa ilmaan habashaadha maalaasaa jiru kana duukaa bu'aa caqasaa ilmaan Oromoo kan isaan haasa'aa jiranii Oromoon inumayyuu akka nama hin taanetti akka biyya hin qabne tokkottitu ilaalaa jiru jechuudha. Waan isin dinquu ilmaan Oromooni habashaa wajjin firoome kan habashaaf garma ta'e qaana'ee dhuma darbe har'a mee jabana minilik ilaala gobanaa abbaa daacee namni kana hundumaa hojjete Finfinnee keessatti hawultii tokko hin qabu manni hospitaalaa tokkotti waamamne kan biyya sana bushaa ture habta gorgis dinagdeeti habta gorgisii fi safara qucuuraatiitu dildiya tokko kennaniif habta gorgis dur lafa biiraadhuun safara sanatu habta gorgis dildiidha waa takkan qabu habta gorgis dildii habta gorgis mee ilaala ilmaan Oromoo akkasitti salphate jabanaa Haile Sillaaseen maal goote Haile Sillaaseen baay'ee abshaan smartii maal godha isa kaan dubartoota isaatti heerumsiisa isa kaan fuudhee shuuma Haile Sillaaseen amma Abbabee Gammadaa fa'aa Asaffaa Ayyaanaa fa'aa Yaayyaa Raayilaasaa maaloo jeneraalonni kun yeroo isaan achi gadaayaan dheeraan kun Oromoodha eenyuuf hojjeta Jaagamaa Keelloo fa'aa maaloo fa'aan kun isaanumaaf hojjetaa turan Haile Sillaaseedhaaf hojjetaa turan warra akka Yilmaa jedhanii Ato Amaanu'eel jedhanii ministeera kana dachaasanii maal jedhanii waan akkasii kanatu jira mee ilaalaa ilmaan Oromoo isa booddee lafa jarri kun lixan seenaan isaaniillee hin jiru dargiin hin dhufe dargiin maal godhe dargiin sanuma godhe dargiin maal godhe poolit ila dargii kan gorsaa ture ilmaan Oromoo Dajjaazmaach Kabbada abbaa Mangistuu Hayilamaariyaam min sobanni sun soba isa Dajjaazmaach Kabbada abbaa Mangistuu Hayilamaariyaam Dajjaazmaach Kabbadeedhaa fi Daawit Walda Goorgis ilma Bilaataa Walda Goorgis Daawit Walda Goorgis Kaasaa Kabbada Dajjaazmaach Kabbada warra kanatu Mangistuu Hayilamaariyaamiin gorsaa ture jarri kuni habashaa nafxanyaa Amaara Shawaati maal godhan Atinaafun gaafa dhufu atinaafu dafanii ajjeesan Gojaamee waan ta'eef achuma keessa power struggle jira gaafa Gondoreen gungumtuu Biraanuu baay'ee fuudhee bukkee kaa'e Gojaameedhaaf immoo Fissahaa Dastaa Adwaatti dhalate garuu zariin isaa Gojaameedha isa fuudhee pilot polit biiroo godhe
warri nafxanyooti karaa Harargee karaa Sidaamoo gaafa isheen xixiixutti kaatu dhaqee fideetu Shimallis Maazangaa fuudhee poolis biiroo keessa kaa'e Mangistuu Haayilamaariyaam. Oromoon immoo maarree gaanuu jennaan Laggasee Asfaa'u fidee kaa'e. Tasfaayee Gabrakiraanii fidee kaa'e. Walaayitaan gaafa isaan uruu dhiibuutti kaa'e Tasfaayee Waldasillaasee fidee achi kaa'e. Kana hundumaa kan gorsaa ture Daawit Waldagoorgisiif Kaasaa Kabbadeeti. Mangistuu Haayilamaariyaam. Jara kanatu amma gaa jarri kun lafa isaan lixanii jiru. Hin beekamu har'a. Birookiraasiin Amaaraa'oo jira kunoo. Hin agartu har'as rivaayivii godhanii wayyaaneen hamma tokko nurraa rukuttee turte har'a rivaayivii godhanii kan biyya geggeessaa jiru ilmaan haba. Natti hin dawwalinaa please. Kanaafi wanti ani natti mul'atu amma kana ilaaluudha. Dargii akkamittiin akka isaan deemaa turan isinitti agarsiiseera. Dafeen isinii deema baay'ee irra turuun barbaadu. Waa'ee Daawit Waldagoorgis dhumarratti waa tokko isiniin jechuun barbaada. Wallaggaa maaliif rukuchiisuu, maaliif jibbanii, maaliif Daawit Waldagoorgis jabana dargiidha. Namni miila makiinaadhaan Wallagga keessa deeme dhaqee Ayira, Mandii, Najjoo, Dambidolloo keessaa telegiraamii cicciree fixe harka isaatiin fudhatee gale Daawit Waldagoorgis. Isa duwwaa miti. Gaafa gimbiitti ol deebi'u abbaa koo hidhee gimbiitti hidhee darbe Daawit Waldagoorgis. Kana duwwaamin Ayiroopilaaniin durii eessa qubata ture? Ayira qubata, Mandii qubata, Asoosaa qubata, Dambidolloo qubata, Qaaqee qubata, Qaaqee miti Gidaamii qubata. Lafa hundumaa kaanselii goosise. Cheerchii hundumaa cufsiise. Wallagga badu malee biyyi Oromoon naman ta'u jedhee nuuf hin gabbaru jedhee namni lola isa guddaa Wallagga irratti baree Daawit Waldagoorgisii fi Ashaagiree Yiglaxuuti. Har'a jara kana lamaantu advaayizeriidha. Ashaagireen nama barate achi keessa deemee Finfinnee keessatti keessumatti warra akka Biraanuu Disaasaa, warra akka Yaadasaa, warra akka Mokonnoon Galaan, namoota beekamoodha jedhanii naanna'aa Finfinnee hojjetaa turan Oromoo turan hunduma isaanii namni hidhaa ture Ashaagireedha. Daawit Waldagoorgis waan hammana jedhamne hin yaadamne kan inni Wallagga irratti hojjete. Har'a eenyutu gorsaa jira? Daawit Waldagoorgistu gorsaa jira. Abiyyi gaa diinummaa ishee kana karaa Daawit Waldagoorgis. Isaantu gorsaa jira. Isaantu qeensa isaanii lafatti gadi naqataa jira. Nafxanyaan magaalaa hundumaatti of ijaareera. Matreeyyeesii hidhataniiru ilmaan Oromoo. Ilmaan Oromoo lafarraa duguuguudhaaf qophii xumuraniiru isaan. Oromoon kana beekaa hin beeku. Kanan isinitti agarsiisuu barbaade. Dhumarratti giraafii tokkoon isinii qopheesse. Giraafii kanan isinitti agarsiisarra. Hopefully kana hin agartuun jedha. Serkelii kanan qopheesse ilmaan Oromoo. Serkeliin kuni serkelii badiisaatiin jedha. Oromooni kan inni bade kanaan. Isheen kuni muuvmentiitu jalqaba. Oromooni hin dallanaa maaloo jedha. Inni jiciitaa inni kaan shiftaan baay'eedha. Akaakii zarraaf jedha. Isa booddee kana booddee maaltu jedha? Gaaffii gaafata. Gaaffiin kuni confusedidha. Gaaffiin inni gaafatus confusedidha. Maal akka gaafatu iyyuu hin beeku. Clear kaatii miti. Bilisummaa jedheen gaafatu. Takka hiree murteeffannaadha, takka jinniidha, takka jibuutiidha, wanta hin beekamnedha. Asitti dhufee isheen kun serkelii isheen kuni negotiation hin jedhe. Amma jaarsummaatu dhufa gaa. Ishee kanarratti jaarsummaa dhufa. Jaarsummaa kanarratti promisii galu. Addanatti false proposal, fake proposal dhiyeessa. Addanatti negotiation hin dhume bakka kanarratti walii galleedha. Amma addanatti dhufee sammiitii godha Oromoon. Submission hin jedhe. Amma dhufee immoo broken promise hin jedhe. Addanatti promise hin cabe. Amma immoo moovmentiitu jalqaba. Hin bakka hin dandeenye kunoo akkas taanee nu jalaa badee asitti kukkufne asitti gangalanne kunoo isa jedhan hin didanii qaalii nu galan hin didanii maaloo jedhe amma moovmentii jalqaba. Amma immoo jaarsummaa dhufu. Amma immoo proposal fake dhufu. Amma immoo submission dhufu. Harka kennuu dhufu. Dhufanii wajjin hojjennaa jiru. Amma immoo broken promise dhufu. Amma immoo moovmentii jalqaba. Ilmaan Oromoo vision circle kana keessa jiraate. Moovmentii jalqaba.
jaarsummaatu gidduu gala fake proposal dhufa soba dhufa isa booddee submission dhufa harka kenna kana booddee broken promise da movement jalqaba circle kan biraa jalqaba hilma naanna waaqayyo kitaaba sirkaan buusi waaqayyo sinjoonjessi waaqayyo kitaaba sirkaa buusee karaa sirkaa buusee si joonjessee vicious circle kana keessa si naannessin oromoon vicious circle kana keessa naannu movement ka confused demand tu dhufa negotiation jaarsummaa dhufa false promise dhufa fake promise dhufa submission dhufa harka kennu dhufe broken promise dhufa hinsobu isa booddee isatti deebina movement itti deebina amma moon jalqabna akkasumatti xawwalama akkasumatti mataan naannaa akkasumatti joonja'a sammuudha naannaa akkasumatti joora jawwara jiraate ilmaanni oromoo false promise negotiation tokkoffaa movement jalqaba negotiation dhufa jaarsummaa dhufa kana booddee fake proposal dhufa submission dhufa deebi'ee moo dhufa false broken promises dhufa hinsob si goomsu waaqayyo nutti furi si goomsu amma moo deebite movement jalqaba hammi achi nam'ee jiru kuni stage maalirra jira submission irra jira submiti godheeramu movement jalqabee jaarsummaa seenanii proposal sobaati mee calleedha hunduma isaanii akka gaafadha amma deebi'ee submiti godheera amma ga broken promise da kunoo sanuu jenne qaalii nu galanii nu didanii achitti nu guggufisanii asitti nu gangashanii amma moo ga movement itti deebina jedhee amma moo kiraabaati qabate inni kaan alatti gadiyaa inni kaan wabootti dhaqee wabootti dabalameera waama bullshit waan tokko wanti xinnoo jedhu isa booddee movement jalqaba dhufanii ijoollee ishee qobaatti lolaa jirtu kana barrazu balleessu kana ga amma vicious circle kun cabuuta irra jiraan jedhan vicious circle kun cabuuta irra jira kana booddee cabuuta irra jira geengoo kana cabsee kan ba'uu danda'u qawwee duwwaadha geengoo kana kan cabsuu danda'u movementiin kuni har'a maaltu ta'e proposal inni dhufe proposal isa dhugaati jechuu kooti proposal inni dhufe addanatti confused demanding hin jiru waboon demanding sa demanding waboodha clear mind bilisummaa very good asitti jaarsummaan hin jiru x dha kun asitti kuni fake proposal hin jiru no termi wabootiinitu proposal dhiyaata termi wabooti qawweedhaanitu proposaliitu dhiyaata ummata oromootu proposal dhiyaata har'a warra fake politikaa miti ummata oromootu waboo saatii wajjini jaarsummaa kana cancel godhe dhufee proposal dhiyeessa isa booddee no submission kun exit no submission true negotiation promise eenyu ra promise needu movement itti deebi'uun hin jiru kana cabsee ba'eetu bilisummaa isa jedhamu Republic of Oromia tijaarama kanaan goolabama jechuudha Republic of Oromia Independent Republic of Oromia tijaarateetu isa booddee ummanni ba'ee referendum itti dhiyaata universal suffrage yookiin referendum isa jedhutti dhiyaate habashaadha wajjin jiraachuu barbaaddu walaayitaa wajjin jiraachuu barbaaddu eenyu wajjin jiraachuu barbaaddu akkana xiixee ummati keenya ballot box bira dhaqeetu hiree isaa murteeffata inni hiree murteeffannaa jedhamu kanaga isa callumadhanii warri inti difunaalan kuni haasaa miti hiree murteeffannaa jechuun inni dhugaa inni dur Lenin katabe by the way maybe warri ijoollee yaangiin kun beektanii Lenin tu fide hiree murteeffannaa national question kana define yeroo godhu hiree murteeffannaan jiraachuu irra jira kan jedhe Lenin achirraa dhufe ijoollee communism naamene propaganda isaanii fudhatina hiree murteeffannaan Lenin tu fide kan inni jechaa ture gaasa kana isatu second world war booddee anti-colonial movement jalqabe biyyi lafaa kun hundumtuu kan isaan ittiin bilisoomanii gargaarsa warra istiitiin bilisoomanii kanatu isaan bilisoomse
hiree murteeffannaa isaan jedhanii haasa'an isuma kana waan kan biraan hin jiru. Waan kan biraan soba ni kan biraan waan tokko inni namni haasa'u just forget it. Kanaaf hiree murteeffannaa inni dhugaanii kan inni jedhe isa dhugaatii jedhe lafa waan tokko dhiibbaan tokko irra hin jirre jedhe ilmaan Oromoo ilaa. Agenda kan biraa entertaining gochuun danda'u Oromoon vicious circle sana keessaa bahuu qaba. Kunoo waboon keessaa baheera. Vicious circle sana cabseera waboon. Qawwee isaa kaafateera. Gara fuulduraatti waboo wajjin deemne Independent Republic of Oromia ijaarree kana booddee uummanni abbaa fedhee wajjin Sumaalee wajjin dhaqee jiraadha jedhu. Ugaandaa wajjin hin jiraadha. Sudaanii wajjin hin jiraadha. Keeniyaadha wajjin jiraadha. Abbaa barbaade wajjin jiraachuu danda'a uummanni Oromoo. Mirga isaa eeggatee jennaan. Kanarraa hin jal'ata taanaan har'as Boris Habashaa jedhatti deebi'uudha. Habashaanii international connection waan qabduuf meeshaa waan argataniif qophaa'anii waan jirataniif Oromoo bal'eessuudhaaf cabsuudhaaf gara booddeetti hin deebi'an. Kanuma gaan isiniin jedhaa baay'ee galatoomaa waan dhaggeeffattanii fi Waaqayyo isin haa eebbisu jabaadhaa himmoona alluuta continue hamma dhumaatti wal'aansoon itti fufa. Rabbi isin wajjin haa ta'u. Allaakum ma'akum. Ma'assalaam.